video hin hojjetini jette maqaa koo waamte Sumayyuu maaliifi ayyuu maqaa ishii dhoofte video hojjetta Sumayyaa dhumatu kiingii ta'a Sumayyaa matu nigistaa ta'ee itti fufuu qaba malee iyyuu kanaan dura maal gochi ayyuun jennee naan jette eenyu haadha kootu suuraa kana beektu YouTuber kana inde yoo wal kabajne yoo habibti nu lamaanuu YouTuberadha akka YouTuberaatti jechuudha ana laalte hojjette ani Sumayyaa kiingi jennaan dhufte ayyuu kiingi jette inde maal sirraan guidelines fudhadhee video dalagaa ture moo habibti maaliif ana deebista video an hojjedhe kee maaliif ana deebis hundumtu video irratti hojjetaa irra bar YouTuber taanaan waluma irratti hojjetu waluma keessa hojjetu bakka maaliif hojii isaanii tokko waan ta'eef seerri YouTubeis akkasumadha gamaan ni tuqu gamanaan ni tuqu wal tuttuqa YouTube osoo deemtan iddoo hundumaa qixanii ilaaltani ati immoo har'a nagaa singaabadhu laata dura na aarsiteetti maaliif video hojjetta maaliif nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan bagaa argeessanii egaa kaleessas engaddas har'asi miidiyaani waan ilaalee keessaa select waan tokko godheetu irratti haasa'a jechuudha durdurii kaasnee walumaan ilaalaa turree jette haati haadha kootuubiin jechuudha duruma ilaallee wajjiniin ilaalaa turree gaafa Sayidoon fuudhu kaaseeyyuu wajjumaan ilaalaa turre maaliif yeroo sana ayyuu hin deeggarre fayyooni har'a kaate har'a ani Sumayyaan kiingi jennaani isheen immoo as baateetu ayyuun kiingi jette maaliif walii deebisuun sirriidha ayyuu akkanatti wal qabuun kun sirrii ani siin qabne ani ajaja sammuu kiyyaan ajajnaan video sana hojjedhe atis sammuu keessi ajajnaan hojjette abbaan fedhe tokko deeggaruu danda'a lamas deeggaruu danda'a bakka kanaaf jennaani ani sittiin deebisne la ammayyuu taana situu dhufee maqaa kooyyuu dhee fayyoo naan jedhe maqaan dhee anarratti video dalage malee ani ebeluun jenne bakka sammuun kun ajinna ka'ee video sana dalage jechuudha kan biraa immoo namni na aarsinaani ka'ee dalage fayyoo ati hin gammadde Sumayyaatti jennaanani ana akkamittiin haadha ijoolleetti gammadaa jedhee dalage sirriidha kanaan dura hundi keenya ayyuu hin deeggarru turre ayyuu namnumti maqaashiin naadhaan jedhe jinni sheexan maal jechaa ture hundi keenya maaliif dhugaatu Sumayyaa jalaa bade kanaaf jenneetu tokkommoo maallaan jette haa gaafa sirra gahuu bartaa naan jette maaltu narraga akka Sumayyaaf Sayidoo wallalan anis na wallala yoo wallaleeyyuu immanitti ijoollee koo abbaarraa dhorkuuf hin qabu gattaa itti immoo jechuudha abbaan akkasitti ani ijoollee koo dhimman itti qaxxa'u kan adabuuf hin qabu ijoolleen kiyya eessa yoo deeme abbaa isaanii dhaqanii wal argu bakka itti fufa abbaaf ijoolleen jireenyi isaanii itti fufa si galeera ani ijoollee koo nan jaalladha taanaan nan kunuunsa taanaan abbaa isaaniirraa hin adabu kun adabbiidha ijoollee ofii adabuudha Sumayyaan ammas taanaan Boris taanaan ijoollee ishii Sayidoo irraa kutte jechuun ijoollee ishii fayyadaarti tun taane ijoollee ishii miidhaarti. Isheen ijoollee ishii saayikooloojii ijoollee ishii ajjeesaa jirti. Ijoolleen osoo gana lafa keessaan bahin akka abbaa isaanii haadha isaanii adda baasanii beekan beektuun sirriitti sammuu isaanii sirriitti beeka. Ifin ijoolleen garaa keessatti ji'a jahaa kaasanii abbaa haadha sirriitti beeku dooktarii gaafadha. Abbaa sagalee abbaa isaanii beeku sagalee haadha isaanii beeku nama kam keessaayyuu jechuudha ji'a jaha darbinaan garaa keessatti ifinsa dhalatan miti Sumayyaan immoo amma kaatee amma balleessa Sayidootiif ijoollee akkana qilinxoo gashitee ijoollee hiitee Sayidoo irraa ijoollee dhorkuu jechuun kun Sayidoo adabaarti osoo hin taane ijoollee ishii adabaarti sinii galeera warri isoo sirra geettan wanti narra ga'us hin jiru yoo narra geessi ijoollee koo fi abbaa waan gargar bahan tasa hin jiru sinii galee ani sababa abbaanii ana miidhee fi ijoollee koo immoo dabarsee miidhu maaliif ani isaan miidha feetu aqanii wal arguu feetu dhaqanii wajjin bashannanuu feetu supermarkeetti geessas feetu iddoo bashannanaa geessa ijoolleessa
Bakka ijoolleen illee anaan booda yeroo an guddadhu abbaa keenya irraa nu kuttee abbaa keenya nu dhoskitee waggaa kana amma waggaa kana jedhanii seenaa barreessaan turan yookaan seenaa dubbisaan turan. Sinii galeera. Anarras borisee Sumayyaanii haa miidhamtu haa baddu hin jenne yoo xiqqaate ijoollee maassa iddootti hin agarsiisne. Karama seeraas ta'e kara maalis ijoolleef abbaan adda adda hin dhoskamanii jedhe malee ani Sumayyaan hin miidhamne hin jenne. Sumayyaan tokkommoyyuu kaleessa kanan jedhe ijoollee warri seera akka musliimaatti jedhan akka musliimaatti jaartii lammaffaa yookaan haadha manaa lammaffaa fuudhuudhaaf ishee duraa hin eeyyamsiifamu. Because eeyyamsiifamus dhiisamus isheen hin eeyyamtu waan ta'eef hin eeyyamsiifamu jedhan. Bicha maalan dhaga'anii haqashii hin dhorkiini hin rakkisiini maal hin godhin malee haga haqa isaanii eegetti eeyyamamaadha. Kana dhaga'een jira miidiyaa irra sirriitti barumsa kana dhageera. Kanaaf immoo Sa'idoo jechuun immoo nu hundi keenyayyuu wajjiniin beekna nama akkamii akka ta'e inni jechuun makiinaa gurguree maalii gurguree birrii akkaawuntii Sumayyaatti nama naqedha. Mee haqashii balleesseere osoo wanti kun itti dhufee ayyuun jireenya isaanii keessa erga dhuftee waan hunduu ta'e kee nama hiikuunis haraama erga isin jettanii hiiki hin jedhamu erga jettanii Sa'idoon balleessaan saddoo kame. Ishi Sumayyaan bakka akkanatti hidhamtee diddi maal gochuu qabna nunis akkana hidhamnee taa'uu qabna. Hidhamnee taa'uu qabna re. Jireenyi itti fufa. Jireenyi itti hin fufu. Nama tokko yoo addaan ba'e namni tokko itti intini bakka akkasidha. Itti fufa. Itti fufsiisuudhaan immoo gaheen keenya itti fufsiisnaa jenne bara. Sa'idoo ayyuu faana itti fufsiisnaa jenne. Ayyuu jabeeffanna jechuun Sa'idoo fi ayyuu itti fufsiisnee jabeeffanna. Bakka ama gochuun hin danda'amu kana booda. Eessaa dhuftanii amma ayyuu kingi jettanii kanaan dura maa ayyuu kingi jennee naan jette. Maan jennee yeroo sanas waan hin jenneefan qaba. Yeroo sana Sumayyaa gargaaruun keenya Sumayyaa deeggaruun keenya yeroo sana Sumayyaan nigistaa jechuun keenya gargaarree haamilee ishii eegne mooraalii ishii eegne akka dhuftuuf akka Sa'idootti dhiyaattee waan jiru xumuratan araaramaniif ture. Kanaafiyyuu erga ishee nurra deemte reject nu goote maal goona reenus jireenya keenya sirreeffannoos ufne. Sa'idoon jabeessinu jabaadhu Sa'idoon jennu bakka galii biyyatti hin jennu kottu ayyuu faana jiraadhu hin jennu kottu ijoollee godhadhaa hin jennu hin gorsinu akkuma isheen irra deemte irra deemuu qabna akkuma isheen yeroo dhuftu laash jechuu qabna jechuun qabna. Hamma yerootti waan hundumtuu yeroo qabadheera kaleessaan hamma yerootti hamma maalitti enne Sumayyaa faana fiigaa turre deeggaraa turre jabeessaa turre. Isheen immoo uummanni hammi kun illee jette. Kanaafiyyuu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa egaa viidiyoo irratti hin dalagin seettee fi kaleessa anis irratti hin dalagne viidiyoo keellee kutee hin finne maqaa keellee viidiyoo koo kaleessaa keessatti hin dhoofne hayaati. Ani immoo yeroo barbaadetti viidiyoo dalagu mirgan qaba. Yeroo barbaadetti immoo abbaan barbaade deeggaruun qaba. Miidiyichi kan kooti, yuutuubiin kan kooti. Si galeera. Kanaafiyyuu anaafsi wanti asirratti wal falmisiisus walitti buusus hin jiru. Waani nu doorsistus na doorsistus hin qabdu. Dhaqee TikTok irratti sin galabbaxeeni maal sin godhaa sin arrabsa kan jettesi sodaa arrabaan qabnu. Ilkaanitti buqqifanne arrabatti rifeensi keenya kan akkana murame kim jedhe komkommee ta'eyyuu arrabaanii si galte arrabni daa'u nu bareeche ela moodelingitti nu baasaa ala namoota keessa baane moodelii ta'uun keenya moodelii Afrikaa Itoophiyaa ta'uun warlidii ta'uun keenya waan hin oolledha. Don't worry, sinin arrabsatte nun dorsise.
nu barbaadde mataadhaan nu dhaabuun mirga keetii garuu yeroo barbaachisutti abbaa barbaanne deeggarree yeroo barbaachisutti abbaa barbaanne faallessinee abbaa barbaanne deeggaruu mirga guutuu qabna hamma naman tuqnetti hamma naman arrabsinetti kanaaf Hayaatii Habiibti dubbii akkanaa dhiisii yuutuubara haga taatee jirtutti haga ani si hangafutti na kabaji akka yuutuubaraatti akkan si hangafutti shi ani silleen qeeqne sillee kanallee sin hin jenne kunoo viidiyoon koo jira hin kaane akka yuutuubara hangafaatti malee akka umuriitti illee ati na hangafta jedhee yaada atis jetteetta ani fayyoodhaan nan hangafaa jetteetta yoo na hangafuu baattis aade mafi mushkilee akka yuutuubaraatti garuu na kabaji ani akka yuutuubaraatti si hangafa